Ashama akka mul'atan oduun har'aaf qabnu kunooti. Walga'iin ministeerota dhimma alaa biyyoottan Afrikaa marsaan 39ffaan dhimmoottan marii irratti taasise keessaa dhimmi baajataa COVID-19 fi fooyya'insi caasaa gamtaa Afrikaa ijoo akka turanii gabaasameera. Karaa biraatiin dhimmi wabii midhaan nyaataa Afrikaa akka ijoo biraa ture kan ibse gabaasni Kennedy Abaatee dhimmi kaaba Itoophiyaa cufaadhaan irratti mari'atamuun isaa dubbiima ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii waabeffachuudhaan ibseera. Gamtaan Afrikaa bajata isaa gargaarsa biyyoottan biraa irraa eeguun waan birmadummaadhaan wal qabateef Afrikaan of danda'uu akka qabdu hubachiisaniiru. Walga'iin gamtaa Afrikaa inni bara 2022 taasifamu dhaadannoo nyaata madaalawaa fi wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu kan jedhu akka ta'u walga'iin kun murteessuudhaan xumuramuun isaa gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa wajjiniin dhimma biyyoota lammanii fi dhimma nageenyaa fi tasgabbii gaanfa Afrikaa irratti marii taasisaniiru. Pireezidaanti Baayiden erga taayitaa qabatanii asii yeroo jalqabaatii fi fuulleetti hoogganaa biyya Afrikaa wajjiniin yommuu wal argan Keeniyaataan isa jalqabaati. Tarsiimoon waliin hojjechuu Yuunaayitid Isteetsii fi Keeniyaa barbaachisaadha kan jedhan Joo Baayiden lamman keenya didhaawwan irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'e irratti waan itti amanne natti fakkaata jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi talaallii COVID-19 doozii dabalataa Afrikaadhaaf kennuu ishee pireezidaanti Uhuru Keeniyaataan galateeffataniiru. Keeniyaa qofa hittuu hin taane Afrikaa hundaa fi talaallii kennuudhaaf tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi fudhatte kan jajanii Keeniyaataan Afrikaan karaa talaallii COVID-19tiin addunyaa irraa akka boodatti haftee dubbataniiru. Walga'ii hooggantoota lammanii kana booddee ibsi White House irraa ba'e akka jedhetti gareen lamman eegumsa diimokiraasii fi mirga namoomaa fooyya'insa nageenyaa fi tasgabbii naannoo akkasumas karaa eegumsa qilleensa naannootiin guddina diinagdee mirkaneessuu fi fayyadama enerjii haaressummaa irratti marii taasisaniiru. Akka ibsi White House dabalee jedhetti dhimma faayinaansii addunyaa irratti iftoominni fi itti gaafatamummaan barbaachisaa ta'uu irratti jala muramee haasa'ameera. Karaa biraatiin rakkinni biyyoottan ollaa Keeniyaa, Itoophiyaa fi Sumaalee keessa jiru karaa nagaatiin akkaataa hiikamuu danda'u irratti hooggantoonni lamman marii taasisuu isaanii ibsi White House ba'e kun beeksiseera. Deeggarsi dhaabbata fayyaa addunyaa talaallii dhibee busaa isa waggaatti daa'imman Afrikaa 265,000 ajjeesuuf taasisaa jiru haala gaarii irratti akka argamu gabaasameera. Addunyaa irratti duutii fi dhukkubni sababa busaa harka 90 ol Afrikaa keessatti akka ta'e kan beeksise gabaasni dhaabbata fayyaa addunyaa miidhaa dhibee busaa kanaan biyyi Naajeeriyaa harka 25 olii akka qooda qabdu ibseera. Naajeeriyaa keessatti daa'imman waggaa 5 gadii fi haadhawwan ulfii caalaa akka miidhamaa jiranii gabaasni kun dabalee ibseera. Deeggarsa dhaabbata fayyaa addunyaatiin kan hojiirra oole talaalliin busaa Moskiruks jedhamu qorannoo waggaa 30 ol fudhate booddee tajaajilarra oolee jira. Daariktarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom akka jedhanitti talaalliin busaa kun seenaa fayyaa hawaasaa jijjiiruu kan danda'udha. Bara 2019 eegalee talaalliin busaa dooziin miliyoonii 2 fi qabxii 3 biyyoottan Maalaawii, Keeniyaa fi Gaanaa keessatti bal'inaan hojiirra oolaa akka jiru gabaasameera. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Lloyd Austin torban dhufu keessa hariiroo shariikota biyya isaanii wajjin qaban jabeessuudhaaf gara Awurooppaa akka deeman oduun Peentaagoon irraa ba'e beeksiseera. Walga'ii ministeerota biyyoottan miseensa neetoo Biraaselsi keessatti taasifamu irratti argamuu isaaniitiin duratti Lloyd Austin biyyoottan Joorjiyaa, Yuukireenii fi Roomaaniyaa akka deeman itti gaafatamaan dhimma pireesii Peentaagoon Joon Kirbii ibsaniiru. Biyyoottan sadan kun karaa galaana gurraachaatiin warreen Raashaadhaan daangeffamuudha. Roomaaniyaan miseensa naatoo yommuu taatu Joorjiyaanii fi Yuukireen immoo akka miseensa ta'an yaalaa jiru. Walga'iin ministeerota ittisaa biyyoottan naatoo waa'ee Raashaa fi Afgaanistaan irratti akka mari'atu gabaasameera. Dhimma kanaan wal qabatee akka xiinxalaan dhimma waraanaa Biraadlii Bowman jedhanitti Peentaagoon xiyyeeffannaa isaa haaraa gara Chaayinaa fi Raashaatti jijjiiruu qaba. Akka xiinxalaan kun jedhanitti yeroo ammaa Chaayinaa fi Raashaan bara 1950 asii hariiroo isaanii caalaatti jabeeffachaa jiru.
Jimaata har'aa Afgaanistaan kibbaa magaalaa Kaandahar keessatti maskiida shaayitotaa irratti boombii dhoo'een namoonni 16 du'anii namoonni 50 madaa'uun isaanii beekameera. Dhoohinsa yemmuu namoonni sagadaa fi kadhannaa jimaataa irra jiran kana raawwatee ilaalchisee dubbii himaan garee Taalibaan Bilaal Kaarmii akka jedhanitti dhimmicha irratti qorannoon taasifamaa jira. Bilaal Kaarmii haleellaa kana eenyu akka raawwate wanti dubbatan hin jiru. Dhoohinsi boombii guyyaa har'aa raawwatame kun torban darbe guyyaa jimaataa magaalaa Kunduz keessatti balaa gaheen namoonni 50 ol erga du'anii as kan uumamedha. Balaa torban darbe ga'ee fi gareen Islaamic State jedhamee beekamu itti gaafatamummaa fudhachuunsaa hin yaadatama. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu asumatti raawwata. Qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gabaasattaa nutti ceenaa inni jalqabaa har'a hiriira waajjira raadiyoo sagalee Ameerikaa duratti geggeeffame kunoo. Dhalattoonni Tigraay as Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan kanneen lakkoofsi isaanii 150 ta'an har'a waajjira haadhoo VOA fuulleetti hiriira geggeessanii jiru. Dhaadannoolee isaan dhageessisan keessaa VOA'n meeshaa olola abiyyi, VOA'n qaama fixiinsa Tigraay ta'uu dhiisi, Tigraayin hanqina nyaataa hamaatu mudatee jira, boombii utuu hin ta'in nyaata samiirraan haa bu'uuf jamaadhaan uummata fixuun haafu ka jedhu keessatti argama. VOA sagantaa afaan Amaaraaf afaan Tigree loogii geggeessitan dhaabaa jechuudhaan komii qaban dhageessisaniiru. Hiriirtota keessaa dubbisuuf yaalii goone VOA'tti dubbachuuf tolen jedhin hafan. Hordoftoota keenya har'a mormii waajjira VOA duratti geggeessame kanaaf bulchiinsa dhaabbatichaa biraa deebiin kenname hin jiru akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'a. Itoophiyaa keessatti waggaa 100ffaan tiyaatira dhiyeenyaa kana kabajamee ture. Seenaan tiyaatira Itoophiyaa yommuu ka'u qoonni barreessitootaa, qopheessitootaaf taatota Oromoo bakka guddaa qaba. Qophiin keenyattaan tiyaatiroota afaan Oromoo barreessuuf qopheessuu keessatti namootaan gahee guddaa taphatan keessaa tokko ka ta'e Dhaabaa Wayyeessaa yookaan waahila keenya Namoo Daandii tokko. Waa'ee tiyaatira kanaarratti marii dhaabaaf Bafaqaaduu Morodaa geggeessan kutaa jalqabaa qophii keenya kaleessaa irratti dhiyaatee ture. Kutaa lammaffaa kanattaanee dhiyaata Dhaabaa Wayyeessaa maal faa hojjetaa ka jedhurraa eegalaa kunoo. Mee gara keetti nu fagaamu. Tiyaatira biyya sanaa keessatti Oromoo keessatti qooda fudhatteettaa jenneerra. Maal hojjette? Meeqa hojjette tiyaatira hojjette kan barreessite kan performii godhame yookaan immoo kan irratti hojjetame waltajjii irratti baay'ee agarsiifame ammamtu jira. Gama dhoowwii gama tiyaatiraatiin 6 barreessee 6 keessaa 5 waltajjiitti dhiyaataniiru. 4 biyya keessatti 1 biyya alaatti. Isaan biyya keessatti agarsiifaman dukkanaan duubaa bara 1991 mana tiyaatiraa biyyoolessaa yookaan biheraawi tiyaatir ka jedhamu sana keessatti kan inni agarsiifame baname. Achi booda manneen tiyaatiraa akka Maazagaajaa tiyaatir, akka Agar Fikir tiyaatir, akka Raas tiyaatir achi booda immoo kutaalee adda addaa keessatti agarsiifamaa ture. Kalammataa jennaan jedha mata dureensaa bara 1900 shaakala kana 5 kiiloo bakka kaampasii sana keessatti graduate studies bakka jedhutti shaakallee achi booda agarsiisuu jalqabne Agar Fikir tiyaatii keessatti kun bara 1992 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Innis Agar Fikirii fi Raas tiyaatir bakka akkasitti agarsiifamaa ture galmawwan adda addaa keessatti. Achi booda immoo imimmaan kan jedhu bara 1993 kan baname. Innis mana tiyaatiraa biyyaalessaa yookaan naashinaal tiyaatirii keessatti baname.
agarsiifamaa ture boodas manneen tiyaatiraa adda addaa keessatti agarsiisne afraffaan biyya keessatti ka xumuraa jechuudha fuula dhokate ka jedhu kuni xiqqoo akka warra nu experimental theatre jennu waan akkasiiti waan akka choral theatre waan chorusii qabuuf waan adda addaa qabudha sanas akkasuma agar fikrii keessatti banne achi booda bakka adda addaatti yeroo gabaabaaf agarsiisne yeroon isaan dheeranne rakkoo adda addaa irraa kan ka'e sana booda shanaffaan eeganii biyya keessatti barreessee garuu biyya alaa dhufee kutaa Minnesota keessatti Minneapolis keessatti kan ofii koo qopheesse faana miillaa kan jedhu mixed blood theatre kan Minneapolis keessa jirutti ummataaf agarsiisnee turre as Washington DC keessatti agarsiisnee turre kana jechuudha kan qophaa'e. Daawwattoota keenya kan amma hordofaa jirtanu marii tiyaatira irratti barreessaa keenya namoo daandiitii wajjiniin gochaa jirrudha. Namoon tiyaatira duwwaa miti kan inni barreesse namoon yookaan dhaabaan kitaabota adda addaas qaba kanan yaadadhu godaannisaa fi gurraacha abbayyaa kan saatii kan inni raafadde jira karaa kitaabaatiin. Lakka maxxansa isaan mukana lamaan isa fuuldura immoo fuulduratti beeka booddee nutti himtataa mee waan si gaafadha ati tiyaatira irratti hojjechaa turtee fiilmii immoo hin barattee maastarsii keessanaan hojjattee yeroo ammaa dhaloonni jiru kuni dhaloonni amma jiru kana jaalanni fiilmiidhaaf qabu jaalala duwwaattuu hin ta'in immoo ekspoojeriin umtinni fiilmiidhaaf qabuyyuu baay'ee guddaadha waan tiyaatirii yaadatu iyyuu natti hin fakkaatu tarii amma anaaf tiyaatira yoo na yaade ta'e waan dullacha wayoo kan jaarsota natti fakkaata waan dulloome natti fakkaata tiyaatira yeroo amma badaa waan jiru fiilmiin waan tiyaatira balleessu natti fakkaata tarii teknooloojiin barana teknooloojiin amma dhufaa jiru kun fiilmiin tiyaatira balleessuu danda'a fuula dura tiyaatirri dhabamuu danda'a baduu danda'a. Ani warra kee kanatti amanan miti maaliifi namni bara tokko ka'ee waan tokko isaa bara biraa immoo waan biraa ooyisa. Waan bara kayyuu keenyaaf akaakilii keenyaa namni beeku tokko bifuma geeddaratee waggoota booda deebi'ee dhufa. Kanaaf amma barri kun bara fiilmiiti jechuu dandeenya. Garuu immoo takka fiilmiin uffee immoo deebi'ee tiyaatira irraa bifa biraa immoo qabatee deebi'ee dhufa jedhee yaada. Uffata tokko ilaaltee bar tokko uffatamee kun kan baraa miti istaayilii ammaa miti jedhamee gatama waggoota tokko booda immoo sana bifa biraatiin uffatanii faashinii baraati jedhamee uffatamee dhufa. Gatii kanaaf namni waan akka tiyaatirii guddaa kana dhiisee irraanfatee gata jechuu hin danda'a. Garuu immoo akka isa duraa sanatti dhiyaata. Inni jedhu gowwummaadha maaliifi haalli inni itti deebi'ee dhufu yeroon itti deebi'ee dhufu yeroon itti deebi'ee babal'atu bifa biraa qabatee dhufa jechuudha. Kanaaf bifa biraa qabatee teknooloojiin kun waa hedduu jijjiiruu danda'a akka tiyaatiriin itti dhiyaatu ka duraarraa adda gochuu danda'a garuu tiyaatiriin bada jedhee yaaduani diraamaan jechuudha wanni nu stage play jennu. Kanaaf bada jedhee yaaduani yeroo tokko immoo bifa biraa qabaatee waan o'aa tokko ta'e immoo deebi'ee dhufa namni immoo amma immoo gara sanatti garagala jedhee yaadu. Hordoftoota keenya kanatti aansuudhaan ka torbanitti guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataatti ceena. Akka moltaan qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas immoo labatarratti xiyyeeffachuudhaan torbanumaanuu jimaata sa'aatii kanatti isinii dhiyaatu an har'aa jalqabeera. Qindeessee anan isinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammee. Guyyaa 10tti piroojeektii 10 karoora bara darbe aaddee Aannee Ajjamaa as bakka jiraattu Ameerikaadhaa gara biyyaa yeroo imaltu qabattee deemte. 10 day 10 project ofuma irratti murteesseen deemee jechuudha biyya sanatti akkuma beektu guyyaa tokkoon waa tokko gochuun dandeessu namni jedha garuu maaliif iyyaa'u waan jedhuun mana barumsaa gara 5-6 dhaqee University Amboolleen dhaqeen ture baadiyyaa gara 3-4 dhaqee egaa sana gochuudhaaf hirribni hin turre sa'a 2-3 rafaa halkan baanaa tiraafikii jalaa ba'uudhaaf
garuu waanan asii karoorfadhee deeme baay'een isaa inuma naa milkaa'ee. Karoora gaafasii bakkaan gahattullee qaawwa amma tokko duuchitullee qaawwi tumsa walitti fufiinsa qabu barbaadu jiraachuusaa immoo hojii caalaadha akka of qopheessitu ishii godhe gaafii fi yaadni namootarraa dhiyaateef lapheena tuqeen jettu anneen fakkeenya hoggaa kaastu. Ergaan baay'ee namarraa naa dhufaa ture keessa tokko baay'ee qalbii koo na tuqe naqamteerraa bishaan baadiyyaa keessa bishaan istiin lagarraa dhugu maatiinsaa qe'een inni itti guddate jechuudha. Kanarratti maaloo na gargaarii waan jedhu naa barreessee deddeebi'ee gaafa akkasiin jedhu ba'aa sitti ta'a garee tokko wajjin isaanis mana ijaarree turre dubartoota amma tokkoof gara biyyaa yeroon deebi'ee sana isaaniin arge mana ijaarree gaafa jettuu namni waan hunda guutameef itti fakkaata garuu dubartoota sana mana sana yeroo kenninuu fi rakkoo baay'een akka hafeen argee deebi'e. Sanoo akka haadha ijoolleetti jechuudha. Gaafaas deebitummaa yoo argite yeroo baay'ee gaanu ibantii uumatu diriirin nu godhaa waan tokkoon jalqabnaan dhiisnaa gaafa sanarraa deebi'ee ilaalu namni baay'een tarastiinsaa sanarra hin jiru. So kobaa'uma kootii haala waan kana at least awarenessii uumuu danda'u irratti maaliif hin hojjedhu waan jedhuun. Irratti hojjechuun jalqabee lammata immoo dhaabbata non-profitiifan hojjedha. Miti mootummaa jechuudha addunyaa irratti namoota rifuujii kaampii keessatti gargaarra. Achi keessattis muuxannoo hedduu akkan argadhu na gargaare. Waanan akka dhuunfaattis akka gareettis hojjechuu dandeenyu. Waan nu hin danda'amu itti fageenyaan argitu kuni waan danda'amu akka ta'e. Achumaanis dhaabbata bu'aadhaaf hin hojjenne non-profit godina jiraattu Minisootatti seeraan galmeessuudhaan dhaabde. Numaan jettee maqaa itti baaste. Falaasamni maqicha duuba jirummoo. Gaaffiin kun yeroo baay'ee natti dhufaa nama gargaaru I think maatii baay'ee qabeenyi isaa jaalala ta'e keessan dhufe. Maatii gara ana haadha koon na guddise. Qabeenya baay'een qabanii. Abbaa haadha isaaniitu baadiyyaarraa midhaan nu ergaa ture Finfinneetti namaa fe'ama miti. Garuu jaalalli maatii sana keessa jiru walgargaarsi maatii sana keessa jiru na keessatti hafe. Kan biraa unlike sabboonummaa gaafa jedhan hiikni isaa akkuma namni hiikuudha. Abbaan manaa kos baay'ee nama gargaarutti amanaa biyya kanatti sumaan beekama. Waan hunda keessa gallee hojjetaa turree fi sababuma ittiin hawaasa si guddisee sanaaf karaa kamiinan bira ga'a karaa kamiinan deebisaaf gargaara waan jedhu sanaani. Bizummaa biyya kana waan haasa'an hin jiru. Monday through Friday yeroo ijoollee lama qabaattu ijoolleen koo baay'ee biziidha. Ijoolleen hundumtuu biziidha garuu ijoolleen koo saakarii taphatu aktiviitii baay'ee keessa jiru. Ganama baanee halkan galla. Garuu yoo ati waan tokkotti amantate yeroo hunda yeroo barbaadda. Yeroo mana argatta jechuukooti waan gochuu qabduufi yeroo waan kana murteessee dhaaba kanarratti hojjedhu websaayitii amma argitee kana yeroon biildi godhu anaaf irra caalaasaa ijoollee koo wajjin amma ari'adhaan ture. Yeroo artiikilii achirratti argitu koontentii hundumaa yeroon barreessu Ingiliffaan anaaf afaan sadaffaadha beeki. Isaaniin kadhadhee isaantu taa'ee edit godha. Sanuu jalatti waa'ee hargaa guddatan suni isaan keessas baay'ee habaqaalee jira. Biyya geessees waan itti agarsiisee suni moor waan kanarratti fuuluma gaariirraa argita. Gaafa kottaati waan akkasii naa ilaalaa na gargaaraa jennu. Lammata gargaarsa abbaa manaa kun qaba baay'ee. Waan hojjedhu kanarratti itti amanaa akka maatiitti itti amannaa. Numaan amma ammaatti maalirratti xiyyeeffate tilmaaman namoota meeqatu fayyadamoo ta'e gaafin adda yaannedhaa dhiyeesse. Bishaan bakka ijaarree ganda faallee koroftaa jedhama. Naannoon sun namoota gara 1000 caalaatu bishaan sanatti fayyadamaa jira. Exact number isaa hin qabu. Dubartoota gara 500 wayiidha. Kan reusable paadii sana kennineef jechuudha kan qulqullinaa sana. Isaan yaadi intalli durbaa tokko gara waggaa 4tti amma 4tti fayyadamuu dandeessi. So intala durbaa tokko mana barumsaa keessa rakkoo malee akka isheen hin hafnee goota jechuudha.
dhaaba Days of Girls kan jedhutu jira. Meeshaa kana garee gareedhaan asitti hojjetaniitu biyyoota hiyyeessaa akka keenyaa kana jechuudha. Hundumaatti raabsu. Namoonni gaasana fudhatanii deeman akkuma warra volunteerii godhanidha. Baay'een isaanii immoo hin bitu. Yoo nan biteettee tokkoonsaa paakeejiin 5-6 qaba qarshii 12 shilingiidhaan bitta. An volunteerii waan an godhuufi gara 500 akkas tolanaa kennanii jechuudha. Sanarratti gaa tiraanspoortii isaa barbaade mee hin danda'ama laata maaliif geessee hireeni beekumsi isaanii kaanis akka baratu hin goonu. Bishaanis immoo waa'ee bishaanii namni baay'ee kanaasoo bishaanii boollaa baasuudha miti. Isa ganda tokkotti akka maatittan godhe garuu namoota amma Oromoo Karrayyuu yoo fudhattee warra tikfattee bulaa kana filtration bishaaniif geessee sana gara 35 geessee tokkosaa $50 kan bittu. Inni yoo nama dhuunfaafan hire garuu yoo peejii isaanii irra deemtee way forward jedhama tokkoonsaa nama 1,000 fayyadaadha guyyaa tokkotti. Egaa litrii meeqaa akka inni clean godhu qulqulleessu hundumaa sittima. Yoo sanaan tilmaamtaa ta'e gara nama 5,000 maalis jechuu dandeessa beektee kan inni bira ga'u jechuudha. Ta'in gara calliyaa naannoo Amboottis geessee amma tokko hireen ture, Wallaggattis amma tokko ergeen ture naannoo Koboor. Nama 5 akkas bira geessee akkan dhageetti mana hospitaalatti iyyuu kennanii filtireeshinii takkittii sana jechuudha. Yeroo ammaatti ani yaadne iyyuu hospitaalatti isaan filtira godhaniitu bishaanitti fayyadamu jedhanii namni tokko immoo meeshaa sanaanii itti fayyadamee mana shaayii fa'aa banateedhaan bishaan sana qulqulleessee bishaan gurgura. Galii fa'aa akka isaan argatanii uumeefii jira wanti kun. Dhaabbanni numaan hojii tokko qofa irratti xiyyeeffachuu hin ta'in amma danda'ametti hawaasa keessatti wannoota jiran xixiqqaas ta'uu guddaa karaa danda'aniin qarqaaruu hiikuu akka ta'e dubbatti. Yeroo walitti bu'iinsi daangaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Sumaalee Itoophiyaa hedduu ture namoonni baay'ee buqqaansan. Warra gareedhaan buqqaasuudhaaf mana ijaare keessas takka turte anneen. Dubartoota mana ijaarree itti kennine sana keessaa 20 ammas nan qunnamaan ijoolleen 70 immoo 80 suni anaafis ijoollee naa ta'aniiru. Yeroon deemu yeroo hunda nan gaafadhaanii faayinaanshiyaaliis isaan akka dhuunfaatti ture kan hin gargaaru kana booddee garuu kaayyoon koo akka dhaabaatti ijoolleen sun amma guddatanitti meentarii gochaa guddisu. Sana kaayyoon keenya. Keessumattuu wanni noggas arge qaawwa caalaa natti mul'isuu isaatiin hojiiwwan kaan irraa amma gara hojii qarqaarsaa yookaan mootumsaa xiyyeeffadheeraa jette. Kan garaatti na hafee amma irratti hojjetaa jiru tokko yeroo bishaan eebbisiisuu deemne ibsaan qaban. Ani waa'ee ibsaa irrattis muuxannoon qabu sanas yaadee hin deemne qeensuunina kanarratti osoo nu gargaartee waan jedhu na gaafatanii sanagaa fudhee deebi'ee amma Rotary Clubiin keessa jiru wajjini solar light bulb isa ampoolii bittaa fi ampooliin sun amma tokko waggaa 2-3-4 isaa ta'u akkasiin gargaaraanii kan biraa immoo USB chargerii qaba. Biyya sanatti waan an argee tokkotti jimmoo kanarratti kan isitti immoo qotee bulaanii chaarjii gochuudhaaf magaalaa dhufaniitu kaffalu. Hedduu si gaddisiisa. Amma isarratti hojjechaa jira. Kan biraa ijoolleen akka adaadaatti na ilaalti warri dubartootaas akka obboleettiitti na ilaaluuna karrayyuutti waan ijoolleen naan jedhanii sitti hima. Ijoollee durbaa achirratti illee footoon isaanii jiraanna hammadhee dhaabbadheen taasisaa argan waa hunda kenneefi booddee dhumarratti tokko sitti naajoofnee naan jette. Maal jechuu keeti maaltu nattaa jennaa dhadhaan qabaa naan jette rakkoo maalii qabaaree ennaa bar inni kaan hin naajoftu jedhee nutti hin siqu. Kaan immoo footooma keenya kaasee fagoodhaan nurraa deemaa naan jette. Baay'een gadde. Sanumatu akka nu buufuu hedduu keessa bira darbu na godhee sanatu immoo abdii guddaas naa kennesin jechuudha. Aadde Aanne Ajjamaa
Dhaabbata numaan Oromiyaa keessatti rakkoolee hawaasa keessa jiran furuudhaaf dhiyeenya dhaabdee wajjiniin gaafiif deebii kanaan hin godhe aanneedhaan ulfaadhu jechaatiin qophii labataa har'aa xumura. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebinaa ani Tigist Gammeetii nagahan. Kanumaan xumurra marsariitii feesbuukii keenyaan akka nu hordoftan isin affeera hanga xumura sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif galatoomaa qophii borii saatalaayitiidhaan darbuun walitti deebinaa halkan gaarii nagaatti bula.